Raashaan Iraan guutummaatti Uranium badhaadhessuu dhiiftee akka harka kennattu dhiibaa jirti jedhame. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putiin Iraan abjuu niikuleeraa ishee dhiiftee akka harka kennattuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun dhagahameera. Biddi kun galoo galaanaa keessatti yeroo aaru raafamni dippiloomaasii magaalota gurguddoo addunyaa keessatti itti fufeera. Akka maddeen Axios gabaasanitti pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putiin Iraan waliigaltee niikuleeraa USA waliin jalqabdee badhaadhina Uranium zeeroo gochuun akka fudhattuuf dhuunfaan gaafataniiru jedhame. Innis yaada Ameerikaa kan deeggaru ta'uun gabaafameera. Raashaa Ukraine irratti misaayila roobsitu USA michoonni ishee Chaayinaa waliin lolaaf akka qophaa'an daboo yaammatte. Addunyaan balaa waraanaaf dhiyaachaa jirti. Sababni isaas fuulli lama aariidhaan gubachaa jira. Tokko baha Awurooppaatti, inni kaan ammoo Paasifik gamatti. Pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putiin Iraan abjuu niikuleeraa ishee dhiiftee akka harka kennattuuf dhiibbaa gochaa jiraachuun barame. Biddi kun galoo galaanaa keessatti yeroo aaru raafamni dippiloomaasii magaalota gurguddoo keessatti itti fufeera. Akka maddeen Axios gabaasanitti pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putiin Iraan waliigaltee niikuleeraa USA waliin jalqabdee badhaadhina Uranium zeeroo gochuu akka fudhattu dhuunfaan gaafataniiru jedhame. Kunis yaada Ameerikaa kan deeggaru ta'uun gabaafameera. Bal'inni isaa iccitii ta'ee osoo jiru Putiin waliigaltee Iraan sadarkaa kamittuu Uranium akka hin badhaadhessine dhorkuuf bu'uurawwan hawwii niikuleeraa ishee dhorku gidduu seenuuf yaalaa akka jiran barameera. Gochi kun Iraan golee keessa galchuu danda'a jedhameera. Gama tokkoon hoogganaan olaanaan ishee haaloo ba'uu fi diddaaf waadaa seenu, gama biraan ammoo michuun Iraan humna guddaa qaban keessaa tokko kan taate harka kennachuu fi of qabuu akka filattuuf dhiibaa jiru. Akkasumas galaanni diimaan galoon galaana Pershaa fi samiin isaa olitti argamu haleellaan itti aanu daangaa irra deebi'ee kan cabsu yookiin saboota ibiddaan awwaaluu danda'a jechuun sodaataniiru. Raashaa Ukraine irratti misaayila roobsitu USA michoonni ishee Chaayinaa waliin lolaaf akka qophaa'an daboo yaammatte. Addunyaan balaa waraanaaf dhiyaachaa jirti. Sababni isaas fuulli lama aariidhaan gubachaa jira jedhameera. Tokko baha Awurooppaatti, inni kaan ammoo Paasifik qaxxaamure. Ukraine keessatti Raashaan haleellaa qilleensaa gara jabummaa qabu raawwatte. Qondaalonni Ukraine haleellaa qilleensaa guddaa baatii kana keessa raawwate isaa Afuraffaa jedhanii waamuun Raashaan meeshaalee waraanaa 623, droonii 594 fi misaayila 26 fayyadamuun magaalota gurguddoo guutuu Ukraine irratti abidda gadi lakkiste. Haleellaan kun naannoo dhiha Roomaaniyaatti kan raawwatame yoo ta'u, magaalaa Cherniivstii keessatti namoota nagaa lama ajjeesuu fi hedduu madeessuun dhagahameera. Ollaa guutuun abiddaan liqimfame. Manneen namoota siivilii, gamoo mootummaa fi yuunivarsiitiin illee gara caccabaatti gadi bu'aniiru. Humni qilleensaa Ukraine misaayila 25 fi diroonii shahaadii Iraaniin hojjetamte 319 kuffisuu ibsuun kanneen biroo 258 ammoo waraana elektirooniksii fayyadamuun jaamsuu ibseera. Pirezidaantiin Ukraine amma sirni ittisa qilleensaa dabalataa fi qoqqobbii cimaan Raashaa irratti akka kaa'amu kadhataniiru. Waraanni kun humna qofaan dhaabbachuu danda'a jechuunis ibsani. Gama biraa USA waamicha michoota isheef gooteen Chaayinaa waliin lolaaf akka qophaa'an gaafatte. Haleellaan Raashaa itti fufee yeroo jirutti USA'n karoora waraanaa baay'ee adda ta'ee fi Chaayinaa fi Taayiwaan hirmaachisu qopheessaa jirti jedhame. Akka gabaasa Financial Times irraa argametti ministeerri ittisaa USA michoota isaa ijoo Jaappaan fi Awustiraaliyaa dabalate yoo waraanni Chaayinaa waliin Taayiwaan irratti uumame ga'ee akkamii akka qabanii fi akka labsan dhiibbaa gochaa jiraachuun barameera. Itti aanaan gargaaraa ministeera ittisaa USA duraanii Ilbirji Kolbi ejjennoo Chaayinaa irratti shaampiyoonaa ta'uun kan beekaman dhiibbaa kana dursaa jiraachuun isaanii beekameera. Ergaan isaa ifadha. Barri murtoo dhabuu darbeera. Yeroo waraanni gara Paasifik dhufe USA'n eenyu akka eessa dhaabbate beekuu barbaaddi.
chaayinaan humna waraanaa ishee naannoo taayiwaanitti jijjiiruu itti fufte taphoota waraanaa fi shaakala weeraraaf taasiftee jirti. Gama biraatiin taayiwaan himannaa abbaa biyyummaa chaayinaa kan mormitu yoo ta'u garuu balaan kun guddachaa jira. Misaayila Raashiyaa magaalota diigurraa kaasee haga USA waraana haaraa eeshaaf qophaa'utti addunyaa qarqararra dhaabbattee jirti. Yuukireen samiirraa boo'aa jirti. Awurooppaan ba'aa ibiddaan gubachaa jirti. Raashiyaa irraa haga Beejingitti Waashingitanii haga Taayiwaanitti shubbisni waraanaa ni dha'ata. Addunyaan immoo amma filachuu qabdi. Nagaa buusuu yookiin callistee gubachuu.